Shalom, shalom, nagaan Waaqayyoo, gooftaa keenya, fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos biraa bakka jirtanii fi lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatii Waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaati. Tokkummaa Generation for Truth International Ministry jalatti kan argamtan tajaajiltoonni akkasuma gaggeessitoonni bakka isin jirtanitti ayyaanni gooftaa kootii isiniif haa baay'atu. Nagaan keessan baay'ee yaadanuu. Akkam jirtu nagaa keessanii jireenya fuuraa jiruuf foonii hojiin jiruun turtiin gooftaa wajjin hundumtuu gaariidha. Gooftaatti jajjabaattu. Waaqayyo inni karaa bareedaa yeroo bareedaa fi dubbii isaa bareedaa akka kanatti nutti dubbachuudhaaf ayyaana nuu baay'isee ayyaana nuu baay'isuu biratti immoo carraa miidhagaa kana nuu kenne maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ana obboleessa keessan Pastor Siidaadha. Hojii gaggeessaa Tokkummaa Generation for Truth International Ministry akkasuma waldaa dibata fuura Waaqayyoon barbaaduu irraayi. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa Waaqayyoo ayyaana nuu baay'isee sagantaa keenya jalqabnee guyyaa 5ffaa irra jirra jechuudha. Har'a guyyoota arfan darban Waaqayyo akka gaariitti akka dinqiitti karaa baay'ee namatti toluu fi baay'ee hafuura namaa ijaaruun nu tajaajila nutti dubbachaa tureera Waaqayyo. Kanaaf baay'een gooftaa galateeffadha. Akkasuma guyyoota arfan darban abboomamuudhaan ajajamuudhaan jaalala Waaqayyoo fi saba Waaqayyootiif qabdan gatii kanfaluudhaan kan nutti mul'istan gidduu keenyatti argamuudhaan barsiisa dubbii Waaqayyoo akkasuma kadhataa gidduu keenyatti argamtanii saba Waaqayyoo tajaajilaa kan turtan tajaajiltoonni keenya gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo isin haa baay'atu. Baay'ee ulfaadhaa kabajamaa. Baay'ee isin jaallanna. Gooftaa biratti gatiin keessan guddaadha isiniin jechuun barbaada. Egaa namni sagalee kallattii garaa garaatiin waan dhaga'uu fi amma seennee sagalee walirratti kaa'uun wal nuffisiisuu ta'a jennee waan yaannuuf wantoota barreeffamaan gabaabsinee isinii erguutti fufnee jirra. Ammas gara fuula duraatti beeksisa dhimmoota kana fakkaatan gahuma kanaan erginee sagalee garuu tajaajila darbu qofa irratti xiyyeeffannaa. As gidduutti kan argamtan tajaajiltoonni waldaa bakka buutanii jirtan akkasuma gaggeessitoonni waldaa bakka buutanii jirtan jaalala Waaqayyootiin ammas amanamummaadhaan sagalee karaa kanaan darbu saba keenya biraan ga'a isiniin jenna. Kaayyoon keenya guddaan hafuura tokkoon qalbii tokkoon yaada tokkoon yaada garaa tokkootiin dhangaa kana waliin wajjin hirmannaa tokkummaa keenya dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaan beeksifna jenneeti. Akkasuma immoo waliin wajjiniin himata keenya fuula Waaqayyootti dhiyeessina jenneeti. Waaqayyo nu gargaaree namoonni akka itti eebbifamaa jiran sagalee darbutti eebbifamaa akka jiran sagantichi sagantaa yeroo akka ta'e illee thank you isiniin jenna keessaan nu beeksisaa turtanii galatoomaa isiniin jenna walii galatti. Waaqayyo hundaa ol inni haala akkasii nu mijeessee karaa hin yaadamne kana karaa godhatee nutti dubbachaa jiru maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Baay'een gammadaa jechuudha. Baay'een gammadaa jabaadha. Warri gara dugda duubaa dhuftan sa'aatii keessan eeggachuudhaan abboomamuudhaan akkuma warra gara darbee jaalalaa fi abboomamuu gooftaadhaaf qabdan gatii as gidduutti kanfalamuudhaan nu beeksisaa isiniin jenna. Waaqayyo kadhata keenya ijaan akka nu deebisu abdii guutuun qaba. Sababiin isaa macaafni qulqulluu waan kadhattan isarraa fudhattuudha waan ta'eef wanta kadhannu hundumaa fudhachuudhaaf harki keenya diriiraadha. Guddaa gooftaa galateeffadhaa. Gaggeessitoonni koreen gatii kanfaluudhaan sagantaa kana qindeessaa jirtan dadhabne nuuf hin otoo hin jedhiin gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Waliigalatti eebbifamaa ulfaadhaa isiniin jedhee ammana dubbachuudhaan gara dubbii Waaqayyootti yoon darbe natti tola. Guyyoota wajjiniin dabarsinu kana keessatti eeriyaa baay'ee murteessaa ta'e tokko macaafa qulqulluu keessaa yeroo baay'ee wantoota kontirvarsaalii uuman walitti bu'iinsa uuman hubannoon isaanii amantoota biratti baay'ee ta'uu dhabuudhaani yeroo itti burjaajiin garaagaraa uumamuu argina waan ta'eef kanaaf amma ayyaanni Waaqayyoo na baay'ate amma gooftaan na gargaaree
Eeriyaa tokkorra dhaabbadheetanii dubbii Waaqayyoo isinii qooda. Waaqayyo nutti dubbata, Waaqayyo nu gargaara. Mee dubbii Waaqayyoo iddoo tokkoo nu dubbiseetanii achirra dhaabbadhee Waaqayyoon kadhannee gara barumsa keenya guyyaa har'aatti walii wajjiniin darbina. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa nan dubbisa maqaa Yesuusiitiin akkanadha. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamuu tokko illee hin jiruudha. Maal jedhaa? Egaa firdiin warra Kiristoositti qabamanii Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu muraastilleedha tokko illee hin jiruudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Ameen. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa maal godheera? Si baaseera. Sababii nama fooniitii fi seerri hojii isaa hojjechuu dadhabe. Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee cubbuu isaa nama foonii keessatti farade. Ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessuudhaaf dhufe. Haleluuyaa. Wanti seerri nu irraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf Waaqayyo kana godhee jedha. Waaqayyo abbaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, jaalallee keenya isaa amanamaa, maqaa ilma kee maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si galateeffannaa. Galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'istee gaarummaa nutti agarsiistee fuula kee isa ifaadhaan akka kanatti fuula keetti akka argamnu carraa waan nu laatteef maqaa ilma kee maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni guddaan ulfinni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Ayyaana kee waan nu baay'ifteef ulfaadhu. Ammas anii fi obboloonni koo sirraa barachuudhaaf sirraa dhaga'uudhaaf fuula keetti dhufneerra. Dubbiin kan Waaqayyooti, garbichi dubbii hin qabu jedhamee akkuma barreeffame. Dubbii kee isa dhugaa sanaan jireenya keenya akka hojjettu, dubbii kee isa dhugaa sanaan hafuura keenya akka hojjettu, dubbii kee isa dhugaa sanaan yaada garaa keenya akka hojjettu, amma maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri qulqulluun ifa guddaadhaan jireenya keenya keessatti haa mul'atu. Nu tajaajili, ayyaana kee nutti agarsiisi. Yakkaaf cubbuu keenya hundumaa nuu dhiisi. Dubbii keetiin nu hojjedhu. Ani mucaan kee dubbii kee dubbachuu akka hin danda'uuf ayyaana ittiin dubbatan naa baay'isi. Obboloonni koo kita jiran, lafa jiran, safara jiranitti dubbii kana dhaga'anii ittiin jiraachuu akka danda'aniif ayyaana ittiin dhaga'an isaanii baay'isi. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo walii wajjiniin nutti dubbata, nu barsiisa, baay'een amanaa. Yaada keessan guutuu naa kennitanii guyyootan isin wajjin turu akkuma gara darbee gochaa turtan gara fuulduraatti illee gootan jechuudha. Dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Ispeeshaalii eriyaa kanatti baay'ee xiyyeeffattanii akka isin na dhaggeeffattan nan barbaada. Yeroo tokko tokko namni waan na dubbatame Ingiliziitiin dubbatame osoo hubatiin wanti dubbatame sun akka iddoo biraatii waraabameetti akka madda biraatii waraabameetti yeroon isaa naasaan ni jiraata. Akkasuma immoo barumsa xiqqoo xiyyeeffannoo barbaadus waan ta'eef lallaba miti, kadhata miti, kan inni isin tajaajilu barumsi immoo yeroo baay'ee xiyyeeffannoo barbaada, of eeggannoos barbaada jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kan inni nama dubbise macaafa qulqulluu keenya keessaa egaa Phaawulos gara warra Roomeetti barreesse boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 4tti kan jirudha. Kutaa kana keessatti Phaawulos waa'ee firdiiti kan inni haasa'u. Maal jedhaa? Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiruudha. Asitti akka nuti xiyyeeffannu kan na godhu firdiin faradamu tokkoyyuu hin jiru jedha otoo hin ta'in warra Kiristoos Yesuusitti amananitti firdiin faradamu tokkollee hin jiruudha. Already kan kun dubbachaa jiru waa'ee maaliiti? Waa'ee lubbuu keenyaati, waa'ee hafuura keenyaati.
waa'ee jireenya bara baraati. Firdii kan jedhu kun karaa sirrii hubachuudhaa fi mindinoo quxxaa jedhama afaan Amaariffaatiin dheekkamsa. Macaafni qulqulluun God is anger on the sin. Waaqayyo cubbuu irratti hin dheekkamaadha. Dheekkamsi Waaqayyoo xumurameera. Ammas dheekkamsi Waaqayyoo iddootti xumuramu ni qabaata. Dheekkamsa xumurame keessaa qooda qabna. Dheekkamsa si'achi dhufu keessaa garuu si'achi qooda hin qabnu. Yeroo tokko tokko macaafa qulqulluu keenya keessatti namoonni waa'ee jireenya bara baraa wajjin wal qabatanii wujumburii keessa galu. Akkamittiin isin ibsaa akka isin salphatutti waan qaban tokko agarsiifachuu waan isaan harka jiru akka kan isaanii hin taanetti ganaa si'achi akka waan fudhataniitti amanu. Amma fakkeenyaaf maqaan koo Siidaadha. Paastarii waldaa tokkooti. Soortuu ta'een tajaajilaa jira waldaa tokko keessa. Akkasuma tokkummaa kana keessatti immoo ga'ee ta'e wayii qabaa hojii Waaqayyoon hojjedha. Utuun akka namni akkas jedhee natti raage si'achi Siidaa taatee haadha kee fi abbaa kee irraa deebitee dhalattee hojii kana deebitee hojjetta too naan jedhe. Hojiidhuma kana isuma nama hojjechaa jiru kun waanuma namatti yookiin immoo dhiira taatee dhalatte too naan jedhe. Dhiira ta'een jedha. Mucaa durbaa tokko nagee Waaqayyo durba si godha yoo jedhe. Akkami kun nama raajuu biraa fi yookiin nama ergaa sana nama sanatti himuu biraa yookiin nama ergaa sana fudhatu bira rakkootu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhiira ta'e tokko yaa Waaqayyo dhiira na godhi jedhee kadhata yoo ta'e namni sun amma maaliin taane jechuudha rakkoo hubannaa qaba jechuudha. Dhiira ta'eera yookiin durba taatee dhalatteetti rakkoo hubannaa waan qabuuf nama sana dhiira ta'uu yookiin dhalaa ta'uusaa hubachiiftaa jechuudha bira teessee. Just like that, kiristaanonni keenya amantoonni bara si'anaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii fayyanii battala Yesuusiin amanan hafuura qulqulluu fudhataniiru. Hafuura qulqulluun chaappeeffameera. Hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamaniiru. Hafuura qulqulluu fudhataniiru. Guutamuun hafuura qulqulluu immoo guyyaa guyyaatti isaan keessanii hordofaa isaan wajjin ni jiraata. Isaan garuu mucaa Waaqayyoo ta'anii abdii jireenya bara baraatiif abdii hafuura qulqulluu fudhatanii otoo jiran sirriitti na hordofaa. Hafuurri qulqulluun harka isaanii keessa isaan keessa jira qabataniiru abdii fudhatanii otoo jiran jireenya bara baraatiif shakkii qabu jechuudha. Sababiin isaa Waaqayyo akka namaa godhanii waan lakkaa'aniif Waaqayyo kaleessa gammadee har'a waan gaddu har'a gammadee boru waan gaddu itti fakkaata waan ta'eef kaleessa waadaa galee boru waan diigu itti fakkaata waan ta'eef waa'ee kanaa macaafni qulqulluun Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti kennaan gaariin kennaa guutuun hundinuu ol Waaqayyo abbaa ifaa biraa dhufaa jedha. Kennaa gaarii gaafa jedhu ሲያ በጎ ስጦታና ሙሉ በረከት ከእግዚአብሔር ነው ይላል። አነማ ከናጋሪ ዋቀዮ ብራ ዱፉሳ ዱዋን ከንስነትም ገዲቡተን ዮ ዱብስተኒ ኩታሰነት ማልጀላ ኢሰ ብራ ገዲስ ገገረገሉን እንጅሮ ይላል። ዋቀዮ ያደሳ እንጂጂሮ ይችላል። ሲጀመር ዋቀዮ ሚራሚቲ ከኖጀቱ ዋቀዮ ኢባ ነማቲ ሚቲ ከኖጀቱ ሁምኒ ተዌ ፑሽት ተኤ ኢባውነ ሰናቲፍ ጀዴ ሙርቶ ኢሰ ይመጣን ሙርቶ ፈኢንሳ ከሰን ጅሪ ሙርቴሰን ቤጎ ዋቀዮ ሰናዋን እንጎኔፊ ዋቀዮ ጀስት ዋን ሙርቴሱ ሁንዱማ ከሮረሳቲ ኖጀተ ሚራን ሪበራ ገያከ ከየጠረ ኢጀጠረጋቻ ዋን ኖጀቱ ከሚዩ እንከቡ ዋቀዮ ዋን ጎደት ገሩ ግሬቢ ኤንጋብ ገለንዲ ጉዳን ዋቀዮ ፋቶ ፈከኛፊ ገባባ ዱመቱ ቱሪስኒ ካሴ ዋቀዮ ነማ አከብፋፊ akka fakkeenya isaatiitti uumeedha macaafi qulqulluun seeroma boqonnaa lakkoofsa 26 akka bifaaf akka fakkeenya isaatiitti uume kan jedhu kuni waaqayyo dheeraa gabaabaa magaalaa uqataa furdaa gurraacha diimaa adii jennee kan wantoota boca yookiin ulfaatina dheerina gabaabina furdinaan kan nuyi qoonnu safarrutuun ta'ini ulfinaa fi amala isaa kenneefi jechuudha galanni guddaan waaqayyo baatu bifa isaa kan jedhu ulfina waaqayyo agarsiisa fakkaatti isaa kan jedhu immoo amala waaqayyo agarsiisa jechuudha. So waaqayyo nama ofittaansee akka bifa isaa fakkaatti isaatti amala isaatii ulfina isaa kenneefi nama uume iddoo dhaabaa Eden Gannat jedhamu keessa gara biyya ba'a biiftuu kanaa kaa'eedha. Eden Garden jechuun afaan warra Ibrootaatiin Edeniin kun gara afaan keenyaatti gaafa deebifnu gammachuu jedhamee hiikama. Bakka gammachuu jedhamu tokko keessa kaa'e waaqayyo eenyu nama bakka gammachuu kana keessa kaa'e waaqayyo seera walii galtee wajjiniin achi kaa'e. Seera walii galtee gaafa itti himu
waan inni fayyadamu hedduutti agarsiise. Kana hundumaa fayyadame. Kana hundumaa nyaata. Kana hundumaa itti fayyadamitti jira. Kana garuu tuqiinii jedheen. Kana tuqiiniin Waaqayyoo namni sun ammam Waaqayyoof akka abboomamu. Ammam ulfina Waaqayyoo ajaja Waaqayyoof iddoo akka kennu ilaaluudha malee Waaqayyoo waan namicha yoo nyaate Waaqa jalaa fixu miti kan inni achi kaa'e. Muka lamatu jira. Muka ija isaa nyaatanii jireenya bara baraa kennutu jira. Namni isa nyaachuu dhiisee muka ija isaa nyaatanii amaaf gaarii addaan baasan nyaata. Sababiin isaa immoo Waaqayyoof abboomamuu diduudhaan jechuudha. Inteenshiniin ittiin Addaamiif Ewaan ija mukaa sana nyaatan Waaqayyo akkamitti nu ajajaa? Nuyi maa eenyuu gadi? Baay'isawee seexanni kan dhufee itti mee akka isaa taatu kanaa hidhee sin dhoowwee mitiire seexan. So Addaamii fi Ewaan keessa maaltu ture yeroo sana nuyi yoo kana nyaanne akka Waaqayyoo taana ajaja isaa nu barbaachisu. Nutis isa ajaja yoo ta'u baate immoo waliigalteedhaan teenyee mari'achaa jiraanne jedhaniima nyaatanii jechuudha. Kun dheekkamsa guddaadha. Otoo akka namaati guyyaa sana balleessi taate. Waaqayyo nama battala sana Eden Gannat keessaa baase. Eden Gannat keessaa baasuu akka adabbiitti namoonni ilaalan jiru. Eden Gannat keessaa baasuu akka adabbiitti akka Waaqayyo deebi'ee namaa yaannetti namoonni ilaalan jiru. Dhugaan jiru garuu Waaqayyo namicha yaadeeti Eden Gannat keessaa kan inni baase. Eden Gannat keessa muka lama jira isiniin jedheera. Mukti lamaan jiru maalinni muka jireenya bara baraa nyaatanii jireenya bara baraa namaa kennu jira. Muka nyaatanii immoo amaaf gaarii gargar baasantu jira jechuudha. So battaluma namichi muka nyaatanii ammeenyaaf gaarii gargar baasan yookaan muka cubbuu sana ajaja Waaqayyoo cabsana akkuma nyaateen namichi maal ta'e cubbamaa ta'e jechuudha. Waaqayyoo wajjin disconnected ta'eera jechuudha. Ayyaachuu Waaqayyoo wajjin gargar ba'aniiru cubbuu hojjeteera Waaqayyoo irraa addaan citeera. Inni gara argamuu Waaqayyootti dhiyaachuun barbaadu argamuu Waaqayyoo irraa baqachaa jira. Waaqayyoo battala sanaanii maal godhee namicha ariitiidhaan Eden Gannat keessaa gadi baasee akka inni deebi'ee Eden Gannatitti ol hin gallee fi ergamaa billaa gaggaragalu qabatu karra fuuldura dhaabeedha. Hulaa Eden fuuldura dhaabeedha. Bataam የሚገርመኝ maaliif Waaqayyo kana godhee amma kana namatti cakkaneeti kan jedhu gaafa yaadu አይደለም. Namichi sun deebi'ee Eden Gannat keessaa akkuma muka ammeenyaaf gaarii addaan baasan sana nyaate otoo muka jireenya bara baraa kennu sana immoo deebi'ee nyaate namichi bara baraan cubbamaa ta'ee dheekkamsa Waaqayyoo keessatti hafaa jechuudha. Waaqayyo of eeggannoonsaa namicha Eden Gannatii baaseersaa ofirraa fageessuusaa otoo hin ta'in muka sanarraa fageessuudha jechuudha. Amma aarsaan dhiyaatu amma Waaqayyo karaa tolchee namicha kana qajeelaa godhee ofitti deebisutti muka sana akka hin nyaannee fi Waaqayyo adabee namicha gadi baasee jechuudha. Kanaafuu adabbii otoo hin ta'in Waaqayyo kan inni godhee qajeelfama. Adaba sana keessa rakkoon hin jiru rakkoon jira. Duuti jira, dhukkubni jira, gidiraan jira. Just sana Waaqayyo kenne. Garuu Eden Gannatii adeemamuun namicha hin miine jechuudha. Hin fayyade malee. Galanni guddaan Waaqayyoo faata. Kanaaf maal jechuu barbaadeen Waaqayyo bara baraan na wajjin hin jiraattu jedhee namni cubbuu waan hojjetee fi badha giroo keessan kan biraan uummadhaatoo jedhee hin danda'u. Waaqayyo hin goone. Dhala namaa kana fooyyessuudhaa fi hojii garaagaraa hojjetee jechuudha. Boqonnaa sadii keessatti yoo ilaaltanii namni boqonnaa sadiitti cubbuutti dhufee boqonnaa sadii keessatti Waaqayyo ergaa kakuu haaraattas dhufee mul'atu tokko ergaa ajaa'ibaa tokko hojjete. Maal godhee Addaam qullaa ta'e Ewaan qullaa ta'anii Addaam haadha manaa baqatee ati manaa abbaa manaa baqatti Waaqayyo baqatanii Waaqayyo barbaacha dhaqee Waaqayyo barbaacha dhaqee Addaam eessatti ta'e Waaqayyo gaafa gaafatu qullaa koo waan ta'eefan si dhokadhee deemiidha. Sagalee kottee kee waan dhagayeef iddoo dhaabaa keessa dhaabadhee si eeguun dadhabe argama kee keessa turuun dadhabe jedhee Waaqayyotti himateedha. So Waaqayyo battala sana maal qullaa kee akka taatu eetu sitti mee deemiidha. Ayyaachuu namichi jalqabayyuu foonii maal ture jechuudha qullaa ture jechuudha. Qullaa sana kan arge ija cubbuutti banamee jechuudha. Sanaaf Waaqayyo maal godhee namichi hojii garaagaraa hojjetee qullaa isaa dhokfachuu yaaleera. Haati manaasaa ofiisaatii baala mukaa wal keessa ulluuqsisanii baala mukaa hodhatanii naannoo qaama isaaniitti naannoo itti qaana'anitti ofitti gaarradaniiru ofitti marxifataniiru. Ataam kan isin ajaa'ibu garuu baalli mukaa suni hojii namaati kan inni bakka bu'u qajeelummaa namaati kan inni bakka bu'u. Yeroo aduun itti ba'u hin goggogee caccaba. Yeroo bokkaan itti roobu immoo tortoree yookiin diidha'ee ciccitee lafa bu'a. Kanaaf namichi yeroo hundumaa hodhuutti rakkataa hodhamee iddoon taa'uuf jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo ta'e booda ilaalee
Achuma kutaa sana keessatti bineensa ta'e tokko ajjeesee gogaa bineensa ta'e tokko itti uwwiseedha. Macaafni qulqulluun ifatti hin jedhu. Beektonni macaafa qulqulluu garuu hoolaadhaa jedhanii yaadu. Sababiin isaa gogaa hoolaa itti uwwisee jedhanii yaadu. Inni kun uffatichi qullaa ta'uun kan inni agarsiisu dhimma ayyaanaati waan ta'eef gogaan sun immoo ayyaana Waaqayyoo bakka bu'a. Kiristoos Yesuus akka kuwaaraa ibsuudhaaf jedhamee yaada. So Waaqayyo ofii isaatii uffata hodheetti kennee jechuudha. Qullaa isaanii dhokseef jechuudha. Argitanii Waaqayyo amala isaa keessatti yoodhuma nuyi balleessine iyyuu laphee gaabbii keenya eega malee yoodhuma nu balleessine didummoo Waaqayyo karaa nu barbaada malee adaba keenya nu balleessuutti nama nu jechuudha. Kan addanaa hubattanii as macaafa qulqulluu baattanii hafuura qulqulluu fudhattanii amantoota kakuu haaraa taatanii waa'ee firdii yeroo isin jeeqamtan nan argaa jechuudha. Waaqayyo hin farda sitti farda. Waaqayyo si balleessa. Namoonni baay'een keessan immoo har'atu Waaqayyo dhufee maalan ta'a laata namoonni jettan safara hin qabdanii jechuudha. Egaa akkas taanaani macaafa qulqulluu keenyatti siquutu nurra jiraata. Sababiin isaa amma yoomitti xuuxxoo hodhaafna. Amma yoomitti aannan dhugaa afna. Ammuma Waaqayyo yaana nu baay'isee cabsineema otoo nu dhukkubu ilkaanis nu dhukkubu dirigis nu dhukkubu cabsinee dhuka keessaa barbaaduutu nurra jiraata jechuudha. Macaafni qulqulluun nyaanni warra ga'eessu nyaanni ga'an kan warra ga'aniiti. Ati nyaata ga'aa barbaaduu gaafa jalqabdu Waaqayyo nyaata ga'aa sii kenna jechuudha. So gara dubbii Waaqayyootti gara konseptiin qabadhee jirutti gaafas deebinu seensaafan amma kana haasa'e firdii macaafa qulqulluu keenya keessa firdiin gosti garaagaraa akka jiru macaafni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Faallaa kanaa garuu kiristoon waa'ee firdii amantoonni kiristaanonni tajaajiltoonni paasteroonni baay'ee jajjaboo muuxannoo qabeettaan barsiisonni ciccimoon kun waa'ee firdii yaada wallaahaa karoora wallaahaa mul'ata wallaahaa oduu wallaahaa wayii yeroo isaan waliin dhaan argitu jechuudha. Amanaa amanee kaleessa fayyiteetta Waaqayyo mucaa isaa si godhateera jedhaniin cubbuu waan hojjetteef Waaqayyo dhufee si balleessa sitti farada du'a bara baraa ibidda bara baraatti si darbata yeroo isaan jedhanii lallaban argitu. Alatti gadi baanee karaarra deemnee namoota lallabna namoota dhugaa baana keessaan tiksi barreessinee namoota dhugaa baana kottu gooftaatti amani du'a bara baraa jalaa ooli jireenya bara baraa fudhadhu jedhu. Gaafa namichi amane yookiin intalti amante immoo Waaqayyo jireenya bara baraa kenneefi jennee ililchi ergamoonni ililchaa jiru ililchaa jennee wal ililchiinu. Nama sanaan guyyaa lama sadii guyyaa afur booddee Waaqayyo akkana goote jireenya bara baraadhaaf fidaa jennee immoo yerootti lallabnu argina. Mindinoo qoyi macaafa qulqulluu keenya keessa akkanumatti yaada wallaahaatu jiramoo mata duree wallaahaatu jiramoo sammuu keenya keessatti wanti waldhee kun eessaa uumamee kan jedhu keessa gallee ilaaluu danda'utu nurra jiraataa jechuudha. Rakkinni guddaan uumamaa kan inni jiru naannoo adda addaatti ispeeshaalii toora miidiyaa hawaasaa kanarratti rakkinni adda addaa rakkinni gurguddaan rakkinni ulfaataan adda addaa iddoon itti mul'atu argineerraa jechuudha. Maal inni macaafni qulqulluun kan inni nutti himu waan biraa namoonni keenya kan isaan barbaadan garuu waan biraati. Maal barbaadu isaan fedhii isaanii macaafa keessa barbaadu. Fedhii keenya macaafa keessa gaafa barbaannu macaafa keessaa fedhii keenya hin argannu. Macaafa keessaa kan nuti argannu fedhii Waaqayyooti. Fedhii Waaqayyoo keessaa fedhii keenya arganna. Badambi simuun macaafa gaafa dubbistu macaafa kana keessaa fedhii keenya argattu. Fedhiin sitti fakkaachuu danda'a. Xiqsii lukkifattee fedhii kee ta'uu sitti fakkaachuu danda'a. Konseptii kutaa sanaa otoo hubatiin achuma falaxxee fuutee darbattee fedhii keenya nutti fakkaachuu danda'a. Gin fedhiin keenya macaafa keessa otoo hin ta'in fedhiin keenya fedhii Waaqayyoo keessa jira. Macaafichi kan inni nutti himu garuu fedhii Waaqayyooti. So fedhii Waaqayyoo keessa immoo wal'aan hin jiru. Rakkoon keenya kan inni guddaan garuu rakkoon nus mudachaa jiru. Rakkoon obbolootas mudachaa jiru maal inni warra hin amaniin warra hin bariin warra Waaqayyoo icciitii dubbii Waaqayyoo kana hin hubatintu lallabdoota nuu ta'e barsiisota nuu ta'an. Argitanii namni isaaf hin galle immoo maal siif ibsa? Maal siif yaa'u dhugaa ba'uu dhattee dhugaa sitti ba'amaa jechuudha. Amma namni tokko shakkiin amantoota keessa jira jechuudha. As dhiyoo kana waldaan keenya waldaan toora onlaayinii waldaan dibata fuula Waaqayyoon barbaadu guyyaa lamaa fi sagantaa guddaa sagantaa tamsaasa wangeelaa mishiinaroota nama 20 ol ta'aniin guyyaa lachuu takataataayii magaalaa garaagaraa irratti hojjechaa turte. Mishiinaroota sana keessa namoota mishiinarii tokkummaan amantoota magaalaa kanaa ergan keessa tokkotu gaaffii musliimonni isa gaafatan naaf fidee dhufe birootti.
Pastor jedhe wennaan har'anan qaana'ee mataan dhukkubee fuulli isaa gurraacha'ee hiddi damba'ee dhufe dhugaa ba'uu dhaqe ilaala. Maal taateen jennaan qaana'ee maal inni jedhe qooyii amma namni tokko yookiin amma otoo wangeela lallabaa jiru achi immoo garagalee otoo cubbuu tokko maqaan aanee otoo cubbuu kana hojjedhe mootummaa waaqayyoo nan galaayii naan jedhe. Mataan garramani waa'ee jireenya bara baraatiif shakkii qabanidha kan inni gaafata. Jireenya bara baraa qabduu ammi jireenyi bara baraa eessa jira naan jedhanii jedhe. Jireenyi bara baraa qabna. Jireenyi bara baraa baay'isawee turtii utuu hin ta'in ilaalla. Otoo waaqayyo yeroo nuu kenne ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko keessatti yoo dubbistan hin argattu jechuudha. Jireenyi bara baraa waggaa lakkoofsa hin qabne jechuu miti. Namoota kan ittiin dogoggorru jireenya bara baraa waggaa goonee lakkoofna. Jireenyi bara baraa waggaa otoo hin ta'in nama. Jireenyi bara baraa person ነው እንጂ duration of time አይደለም. Person gaafa isin jedhu nama dhuunfaa otoo hin ta'in Yesuus Kiristoos. Macaafni qulqulluun ergaa Yohaannis keessatti indoo silaate akka confusion isinitti hin uumne dubbisee yoo darbe natti tola kutaa sana waa'ee jireenya bara baraa sana ijaan arginee waa'ee isaa dhageenye jedhee yeroo inni dubbatu argina. Dubbisu waa'ee isa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanaa isiniif hin caafu. Nu isa dhageenyeerra. Ija keenyaan isa argineerra. Sagaleen ijaan argama. Hafuurri ijaan argama. Sa'aatiin ijaan argama. Duration of time qabna. Ilaalleerra. Eeshi harka keenyaanis qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera. Ayyaachuu nuyi isa argineerra. Isaafis dhugaa hin baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture. Nuttis mul'ifame kana isinitti hin himnaa. Jireenyi bara baraa eenyuun jechuudhaaf kutaa kanaan Yesuus Kiristoos jechuudha. So namni amane tokko jireenya bara baraa eeggata otoo hin ta'in jireenya bara baraa keessa jirra jechuudha. Jireenyi bara baraa turtiidhaan lakkoofna yoo ta'e kan akaabee lakkoofna otoo hin ta'in kanaan bas ture waan ta'eef jechuudha. Ayyaachuu kanaaf ishii akkam taate akkam deebisteef hin jedhin. Nissaa galee bakka qalbii diddiirradheen gara waaqayyotti deebi'aa naan jedhanii tole gaariidha naan jedhanii qalbii utuu hin jijjiirratiin yoo duute yoo naan jedhanii naa bitaatti gale ana on beekun jedhanii maal siin jedhreennaan bakka deemii baradhuu kottu naan jedhanii na ariyatanii mindinoo kan caatirraa nyaatan caccabaasaa natti darbatanii na ariyatanii naan jedhe haaree gubataa dhufe na baxaam isa caala mataan koo na dhukkube maaliif mataan koo na dhukkube wangeelli kun ifaadha. Dubbiin waaqayyoo kun ifaadha. Garuu sammuu ifaadhaan, hafuura ifaadhaan, qajeelfama hafuura qulqulluutiin hin baranne waan ta'eef burjaajii keessa jira jechuudha sabni keenya. Waaqayyo al tokko jireenya bara baraa naa kenne waanan ani cubboo hojjedhe deebi'ee immoo jireenya bara baraa keessaa na baasa taanaan kaleessumayyuu nan fayyifne jechuudha. Kan inni godhu garuu waaqayyo maalinni abbaadha waan ta'eef akkuma abbaan mucaasaa adabu na adabaa jechuudha. Adabbiin sun quxxaannaa qixaatiin layyaal. Iddoo kanatti wanti isin immoo na jalaan dogoggorre akka barbaannetti yoo jiraanne akkasumatti jireenya bara baraa galleettanii immoo naadatina. Jireenya bara baraa hin dhabdu silayyuu waan kamiyyuu yoo taate yoo ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 keessa jiru sana warra fakkaatanii seenan sana yoo taate malee jireenya bara baraa hin dhabdu. Garuu ina dabamta. Kana talabamtu lubbuu keeratti otoo hin ta'in jireenyi bara baraa dhimma lubbuu wajjinii wal qabata. Amalli adabbiin waaqayyoo garuu naamusa keenya wajjinii wal qabata. Sirriitti akkasiin na hubattan nan barbaada. Waaqayyo naamusa keenya sana shonxoxee nu adabee nu deebisaa jechuudha. Isa kana waaqayyo ayyaana nu baay'isee ilaallaa jechuudha. Kutaa kana keessatti walii wajjiniin ilaalla. Namni tokko itti amanee jireenya bara baraa qabaa eeyyee. Yoo cubbuu hojjete jireenya bara baraa dhabaa hin dhabu. Eeshi waaqayyo cubbuu sana hin dheekkama. Cubbuu sanatti waaqayyo dheekkame waaqayyo akkam godha? In adaba. In adabadda ta'e immoo akkamitti jireenya bara baraa dhaba? Jireenya bara baraa dhaba. Jireenya bara baraa dheekkamsa waaqayyooti. Quxxaa Egzaabeer quxxaan. Adabni yookiin gorsi waaqayyo immoo gorsa naamusa.
afaan oromootti karaa ittiin qixaatinna quxxaa illa yaayyaal sila oolan. Qixaat jechuun mucaa waan balleesseef qushuun xoxxee yookiin kabaltee akkuma sirreessitu waaqayyo warra kan isaa ta'an shonxoxee kabalee waan na wayii ta'e wayiitiin foon isaanii irratti haa ta'uu fayyaa isaanii irratti haa ta'uu nagaa isaanii irratti haa ta'uu waan na ta'e shonxoxee akka isaan qalbii diddiirratan godha. Isa iyyuu jechuudha. Yoo isaan qalbii diddiirrachuu didanidha waaqayyo kan godhu. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessaa firdiin jira. Firdiin tokkichi garuu hin jiru. Firdii tokko duwwaa otoo hin ta'in firdii gosa garaagaraatu jira jechuudha. Isa kana waliin wajjiniin ilaalla jechuudha. Kanaaf barreeffamoota amantaa adda addaatiin barreeffaman hedduu yoo ilaaltan hedduu isaanii yoo ilaaltan waa'ee firdii walii gala. Firdiin akka jiru jechuudha. Amantaa garaagaraa amantaa musliima biroo dhattan firdiin akka jiru, ortodoksii biroo dhattan firdiin akka jiru, joovaa biraa iddoo yeroo dhattan firdiin akka jiru isinitti himaa jechuudha. Kan isaan barreessan jechi akkas jedhu ta'ee yaadi isaan dabarsuu barbaadanis macaafa qulqulluu keessatti in argaman. Yeroo tokko namni Dr. Pentecost jedhamu akkas jedhee ture. Firdiin namni hundinuu ammattuu keessatti qulqulloonnii fi cubbamoon Yihuudootii fi saba Waaqayyoo kan hin ta'in du'ootanii fi lubbuun kan jiran dhuma biyya lafaa irratti teessoo adii guddaa duratti hundi tokkummaadhaan walitti qabamuudhaan taatee raawwatamuudha jedhan. Kiristaanonni akka yaadan kan taasise dogoggoraadha jechuudha. Kunis barsiisa macaafa qulqulluutiin baay'ee kan walirraa fagaatu. Waa'ee firdii gaafa kaafu teessoo adii gaafna, firdii isa dhumaati. Firdii kanatti namni hundumtuu kan amane kan hin amanne, kan cubbuu hojjete kan cubbuu hin hojjenne, dhiirri dhalaan, Yihuudiin, Giriikiin hundumtuu iddoo tokkotti dhiyaataa kan jedhu barsiisanii turan jechuudha. Kun mee hundee macaafaatiin maal fakkaataa kan jedhu walii wajjin ilaala. Macaafa qulqulluu keenya keessatti gosoota firdii jiran hunda yoo ilaalle bakka gurguddoo shanitti qoonnee ilaalla. Amma barumsa kootti kallattiidhaan seeneera. Gosoota firdii gurguddoo shantu macaafa qulqulluu keenya keessatti caafamee jira jechuudha. Gosoonni firdii shanan kun inni tokko isa kan warra waan isa kaan irraa waan afuriin adda ta'u. Sirriitti akkasii hubattan gosa firdii shantu jira. Gosti firdii shanan kana keessaa firdiin tokko firdiis tokkorraa fakkeenyaaf firdiin tokkoffaa irratti nuti ilaallu firdii lammaffaa sadaffaa hanga afuriitti jiran firdii arfanirraa kan adda isa taasisu wantoota gurguddoo afur qabaa jechuudha moonni. Maaliin wantoonni arfan kun maalinni isiniifan ibsa. Eenyummaa namoota firdiin itti faradamuuti inni jalqaba. Firdiin tokko firdii tokkorraa adda kan ta'u inni tokkoffaan eenyummaa namoota firdiin sun itti faradamu yookiin namoota firdii sana fudhataniiti. Inni lammaffaan bakka yookaan iddoo firdiin sun itti raawwatamudha. Firdiin shanan kun bakka garaagaraatti raawwatu. Firdiin shanan kun namoota garaagaraa irratti raawwatu jechuudha. Inni sadaffaan yeroo firdichi itti kennamu time, about of time. Inni dhumaan immoo bu'aa firdii sanaati. Waa'ee firdii gaafa yaannu eenyutti faradama? Person nama laallaa jechuudha. Eessatti faradama? About of place, about of position, bakka, iddoodha. Eessatti faradama? Yeroo gaafa laallu, yeroo firdiin sun faradamu gaafa laallu about of time. Yoomi? Gara darbee moo gara dhuftu? Har'a moo boru? Kan jedhu macaafni qulqulluu ifatti lafa kaa'eera jechuudha. So nuti itti siquu qofa jechuudha. Dhuma irratti bu'aa isaaniiti. Bu'aa. Consequences isaa maaliin kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf waa'ee firdii gaafa kaa'u amanaa tokko akka amanaa tokkootti keessattuu akka miseensa tokkummaa Generation for Truth Ministry tokkootti firdiin shantu jira, gosa shantu jira. Firdiin shanan kun waan gurguddoo afuriin gargar ba'u. Wanti gurguddoo arfan kun eenyummaa nama firdiin itti faradamu, iddoo firdiin itti faradamu, yeroo firdiin itti faradamu, bu'aa firdiin sun argamsiisu.
isa kana dalaalee booddee gosoota firdiiwwan shanan ilaallaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma jalqaba sidii kaasuudhaaf yaalee gosoota firdii shantu jira. Gosoonni firdii kun maal maalii kan jedhu ilaaluun dursa mee tiksii macaafa qulqulluu sirriitti waa'ee firdii amanaan firdii bira akka naqni fidnee deemuudhaaf waan nu fayyaduuf jechuudha. Asuma Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 33 fi 34 dhaqnee haa ilaallu. 33 fi 34. Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu addeessare? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'ee kan addeessu hin jiru. Eenyutu itti faradare? Egaa Kiristoos erga Kiristoos Yesuus du'aa kaafame gara mirga Waaqayyootti argame Waaqayyoon nuuf kadhate kan nutti faradu hin jiru. Erga Yesuus Kiristoos du'aa kaafame gara mirga Waaqayyootti argame achi erga Waaqayyoon nuuf kadhate maaltu hin jiru? Kan nutti faradu hin jiru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kan nutti faradu hin jiru jedha jechuudha. Eeshi firdiin amantoota irraa akka hin jirre itti walii galleera jechuudha. Boqonnaa 10 Roomeen boqonnaa 10 lakkoofsa 4 dhaqnee haa dubbisu. Lakkoofsa 4 Roomeen boqonnaa 10 lakkoofsa 4 akkana jedha. Kiristoos nama amanu hundumaa gara qajeelummaatti geessuudhaan seericha iddoodhaan ga'a. Gara firdii moo gara qajeelummaa? Gara qajeelummaatti. Nama kam? Nama amanu hundumaa. ካመንክ እውነተኛ አማኝ ከሆንክ ወደ ጽድቅ ነው እንጂ ወደ ፍርድ አትሄድም ማለት ነው። ከለነ ጉዳን ዋቀዩ ማለት ነመ ከነ ሁንዱማ ገረ ማለት ትንጌሳ ገረ ቀጀሉማ ትንጌሳ ዱቢ ባየነት ቱል ወንጌል ዮሐንስ በቆናሸን ለኮፍሰ ሶዶሚ አፍዱራ ከጅሩ ዱቢ ሴተን ገራ ያደኮ ኢሳ አፈኒቲ ዴቢያ ወንጌል ዮሐንስ በቆናሸን ለኮፍሳ ድግደሚ አፍሩ dhuguma isinitti hima dubbii koo dhaga'ee isaan ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Maal qaba? Jireenya bara baraa. Jireenyi bara baraa sun eenyu akka ta'e ilaalleerra. Iyesuus akka ta'e ilaalleerra. Okay, jireenya bara baraa qaba. Jireenya bara baraa qaba jala mureetti jechuudha. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin naqu. Argitanii? Amanaan tokko Kiristoos itti amaneera taanaan gara maalii hin dhaqu? Gara firdii hin dhaqu. Mee akkas jedhaa an firdii natti faradamu hin jiru jedha. Gara firdii hin dhaqu jedha. Gara qajeelummaa, gara jireenya bara baraa, gara qulqullicha. Sababiin isaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'e mirga Waaqayyo abbaa taa'ee achi edda nuu kadhate kan nutti faradu hin jiru jedha waan ta'eef. So edda akkana ta'ee akkana amanaa dubbachaa jirraadha. Firdiiwwan kaanu akkam ta'u amanaa ta'e immoo namni naamusa hin qabne jireenya borcamaa keessa jiraatu maal ta'a kan jedhu macaafa qulqulluu waan nutti himuuf achi arsitti taasisuudha macaafarraa ilaallaa jechuudha. Waa'ee firdii gaafa qabnu firdii gosa gurguddoo shantu jira isiniin jedheera. Firdiin tokkoffaan firdii cubbuu amantootaa irratti faradamu. Inni kun raawwatameera. Illaan lammaffaan firdii dhagna amanaa irratti faradamuudha. Tokkoffaan firdii cubbuu irratti faradamuudha. Firdii amanaa irratti faradamuudha. Firdii hojii amantootaa irratti faradamuudha. Firdii saba Waaqayyoo hin ta'in kan lubbuudhaan jiran irratti faradamuudha. Firdii du'oota hin fayyin irratti faradamuudha. 5 isiniif kaa'eera jechuudha. Firdii cubbuu amantootaa irratti, firdii dhagna amantootaa irratti, firdii amantoota irratti, firdii saba Waaqayyoo hin ta'in irratti, firdii du'oota irratti faradamu. Du'oota hin fayyin jechuudha. Isaan kana waliin wajjin ilaallaa jechuudha. Isaan kana keessaa inni jalqabaa firdii cubbuu amantootaa irratti faradamuudha. Firdii cubbuu amantootaa irratti faradamu har'a utuu hin ta'in waggaa 2000 kan dura faradamee. Bara haraaraa waggaa 30tti yoom faradame kan jedhuuf bara haraaraa waggaa 30tti faradame. Eessatti kan jedhuuf fannoo qaraanioo irratti faradame. Bu'aansaa bu'aa lama. Du'uu Kiristoos amanaadhaaf immoo qajeelummaa jireenya bara baraati. Cubbuu amantootaa irratti firdiin faradameera.
har'a otoo hin ta'in waggaa 2000 kana dura yookaan bara haaraa waggaa 30 qaraanioo Golgoota irratti dhagna Yesuus irratti faradame jechuudha. Bu'aan cubbuu sanaa konsikweensiin cubbuu sanaa tokkoffaa Yesuus Kiristoos du'uudha. Yesuus Kiristoos du'uun qajeelummaan kiristaanotaa baay'ee Yesuus sababii cubbuu keenyaaf yoo du'u sababii qajeelummaa keenyaaf du'aa kaa'ee macaafa qulqulluu. So Yesuus gaafa du'u cubbuu keenyaaf du'e jechuudha. Bakka keenya bu'e du'a bakka bu'iinsaa reprezentaatiif deesiidha kan inni du'e jechuudha. Du'a bakka bu'iinsaa edda du'e booddee amma immoo maaltu jira? Yesuus Kiristoos qajeelummaa keenyaaf du'aa ka'e jechuudha. Kanaaf amanaadhaaf qajeelummaadhaaf jireenya bara baraati jechuudha. Bu'aan firdiin cubbuu amantootaa irratti faradamuun kennamu. Yesuus fannoo ofii isaatii baatee gara iddoo lafee mataa yookaan afaan Ibraayisxiitiin gara Golgootaa jedhamutti ol ba'e. Achitti isa fannisan. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 fi 18 ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannootti akka ol ba'e. Phexros ergaa isaa lammaffaa isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 keessatti nutti hima jechuudha. Yesuus Kiristoos bakka keenya bu'ee du'e. Iddoo lafee mataatti fannoo isaa baatee. Afaan Ibraayisxiitiin immoo lafa Golgoota jedhamutti akka inni gatii kanfale akka inni dhiphate wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 hanga 18tti macaafni qulqulluun nutti hima jechuudha. Sababii inni fannoo baateef sababiin inni Golgootatti dhiphateef immoo sababa keenya akka ta'e Phexros ergaa isaa keessatti ergaa isaa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 24tti nutti hima jechuudha. Maal jedhaa? Inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baate fannootti ol ba'e cubbuu hin qabu ture. So bakka bu'iinsa keenya cubbuu keenya irratti raawwataa jira jechuudha. Ayyaachuu Kiristoos immoo gara Waaqayyoo isa fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefame. Hafuuraan jiraachifameera. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 8. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fide jalaa nu fureera. Akkuma caafame namni mukatti rarraafame abaaramaadha. Galaataa boqonnaa 3 lakkoofsa 3tti namni mukatti yoo rarraafame abaaramaadha. Abaarsa sana Kiristoos Yesuus maal godhe? Ofii isaatiif dhagna isaa irratti maal godhe jechuudha? Fudhatee jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kiristoos maal godhe? Dhagna isaa irratti fudhatee jechuudha. Haleluuyaa. Qorontoos keessatti Phaawulos yeroo dubbatu Qorontoos 2 boqonnaa 6 lakkoofsa 21 irratti maal jedhaa? Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo maadaarroo laabaa gaadiya. Cubbuu tokko hin qabuudha. Cubbuu tokko hin qabu qajeelota isin godhatoo jedhee rakkoo hin qabu. Qajeelummaa Waaqayyoo nuu kenneera. Macaafa qulqulluutu nutti dubbata jechuudha. So cubbuu keetiif gatiin Yesuus kanfale sirrii ta'ee sitti mul'annaan qajeelummaan Waaqayyoo keetii jechuudha. Amma bara kana kan nuti rakkanne wangeela karaa ittiin lallabnu kan nu dhoowwe sabaa. Cubbuu hojjetteetta yoo siin jedhe si amanu eeyyee waa'ee cubbuu yoo faarsiteef waa'ee cubbuu yoo lallabdeef waa'ee cubbuu yoo faarfatteef waa'ee cubbuutii yoo boochifteef namni hundumtuu hin boo'u. Innumti takka baay'ee of eeggate amma humna isaatiitti kan takka cubbuu mul'ataa wayii hin goone cubbuu isa hordofu hin goone illee ani cubbamaa dhadhee boo'aa oolu. Akkamitti cubbamaa taatee akkas amma ta'e yoo qajeelaadhaaf hooyyee qabdaa yoo jetteen addaa mirraan sanyii qoodadhe nama kan ta'e hundumtuu cubbamaadhaa isiniin jedhe. Eeyyee macaafni qulqulluun nama kan ta'e hundumtuu cubbamaadhaan nuun jedhe. Namichi ni jalqabaa karaa Addaamiin Addaam abboomamuu diduudhaan abboommii fudhachuu diduudhaan ajajamuu diduudhaan rakkina kana cubbuu kana gidiraa kana nutti fideera. Abboomamuu Addaam isa lammaffaatiin haleluuyaa qajeelummaa Waaqayyoo keenya ta'eera. Qorontoos keessatti gaafa dubbatu maal jedhaa? Isa cubbuu tokkollee hin qabne eenyu Kiristoos perfect የሆነ ንጹህ የሆነ cubbuu kamiin takkaa kan hin tuqamne isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo haleluuyaa qajeelina jedhee qajeelina Waaqayyoo akka argannutti karaa isaa maal nuuf jedhee cubbuu isa godhee cubbamaa otoo hin ta'in cubbuu isa godhee Kiristoos kan inni fannoo irratti irraanfatame kan inni fannoo irratti gatii kanfale cubbamaa bakka bu'ee otoo hin ta'in cubbuu bakka bu'eeti jechuudha. Eeshi cubbamaa tur adabama otoo taanaan nuti isin adabamna jechuudha rakkoon tokko hin jiru. Cubbuu keenya garuu Kiristoos ofii isaa bakka buusee raawwateera jechuudha. Macaafa qulqulluu nutti hima waan ta'eef. Eeshi
Ibroota boqonnaa sagal lakkoofsa 26 maal jedha sitti fakkaata? Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofii isaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Maal gochuudhaaf? Aarsaa dhiyeessuudhaaf, cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Ofii isaa aarsaa gochuudhaaf. Ibroota 9:26. Inni cubbuutti qulleeffamu erga argachiisee booddee, cubbuutti qulleeffamu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa dura qabeessaa dhaqee hin taa'e. Ibroota 13, Ibroota 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 30 maal jedha? Cubbuurraa inni dhiifa qulleeffamu erga argachiisee booddee, cubbuutti qulleeffamu erga argachiisee booddee mirga Waaqayyoo taa'e. Yesuus kan inni taa'e fixeetii jechuudha. Yesuus kan inni taa'e assaayimentii fixeetii jechuudha. Fayyina argamsiisee jechuudha. Amma Yesuus mirga Waaqayyoo taa'ee jira. Taa'ee jira gaafa jedhu Yesuus assaayimentii jireenya keenyaa fixee jira jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1tti egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Hin jiru gaafa jennu Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 iddoo ani jalqaba dubbise dhuguma isinitti hima dubbii koo dhaga'ee isaan ergetti kan amanu yoo jiraate jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. Wanti ta'e wayii yoo jiraate dogoggora wayii yoo uume yoo as keessatti of eeguu baate gara firdii dhaqaan jedhu. Kan amane du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. So afaan nuyi itti walii gallu maal jechaa jira Macaafni Qulqulluun? Firdiin kana booda amanaa irratti raawwatamu, lubbuu amanaa irratti raawwatamu hin jiru jechuudha. Kan foon isaa irratti ilaalla jechuudha walii wajjin. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu sababii cubbuutiif gatiin kanfalameera. Amma nuti maal goonaa kan jedhu itti dhufnee waan ilaalluuf. Isa sana amannee fudhachuudha jechuudha. Isa sana amannee fudhanne naamusa keenya hafuuruma qulqulluudhaan eeggachaa adeemuudha jechuudha. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Kun hojii Waaqayyooti. Hojii Waaqayyoo edda ta'e kaalkuleeshinii kana caalu yoo seexanni fideetti nu burjaajesse malee dhimmoota fayyina keenyaa irratti kaalkuleeshiniin kana caalu hin jiru. Kanaafuu kaalkuleeshinii kana amanne sirriidha jenne fudhanne kaalkuleeshinii biraatiin noo jennee seexanaan mormuu danda'utu nurra jiraata. Anaaf isinirraa eegama. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Nuti firdii jalaa bilisa baaneera. Mee akkas jedhaa an firdiin natti faradamu hin jiru wedha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Kutaa itti aanutti firdii dhagna amanaa irratti faradamu irratti walii wajjiniin ilaalla. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Firdii dhagna amanaa irratti faradamu kan jedhu itti fufnee gosoota firdii arfan hafan walii wajjin ilaalla. Guyyoota qabnu kana Waaqayyo nu eebbisa. Waa'ee firdii cimditti goonee findhee macaafa qulqulluu keenya keessaa tiksiiwwan jedhan walitti himne hafuura qulqulluudhaan walii kadhannee wal jajjabeessine sodaa firdii irratti qabnu sodaa jireenya bara baraa irratti qabnu findhee jireenya bara baraa akka qabnutti laphee keenya dhiibne jireenya keenyaan immoo fayyina keenya agarsiisaa jiraanna jechuudha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo abbaa keenya dubbii keessa ajaa'ibaa akkaataa nuti yaadneef akkaataa nuti hin karoorsine nutti dubbattee nu barsiistee jireenya keenya keessatti uf argachuu akka dandeenyu carraa waan nu laatteef maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaanni kee waan nu baay'atee ulfaadha. Ammas dubbii kee dhageenyee itti jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee jireenya keenya irratti humna haa godhatu. Ayyaanni kee inni jireenya namaa gargaaru, ayyaanni kee inni jireenya namaa utubu, ayyaanni kee inni karaa namatti agarsiisu, ayyaanni kee inni dukkana namarraa ari'atu, ayyaanni kee inni gaaffii namaa deebisu maqaa Yesuusiin jireenya obboloota kootii haa argatu. Akka mucaa keetiitti du'aa gara jireenyaatti waan darbineef firdiin akka nurra hin jirre si'achi dheekkamsaan akka nutti hin dhufne garaa ittiin nutti dheekkamtu akka hin qabne dheekkamsa keenya ilma kee Yesuus irratti akka fixxe Golgota irratti akka fixxe haleluuyaa gatii keenya hundumaa isarra akka tuulte Yesuus ilmi kee inni jaallatamaan inni cubbuu homaa hin qabne cubbuu keenyaaf jedhee gatii akka kanfale nutti himteetta. Nuyin immoo ba'aan gateettii keessan irra hin jiru nuun jetteetta. Haleluuyaa. Warra birmadooman
warra birmadummaatti jiraatan nuun jetteetta. Birmaduu sin baaseera nuun jetteetta. Birmadummaatti jiraatan nuun jetteetta. Maqaa makee maqaa gooftaa Yesuusiin birmadummaa keenya ilaalaa, birmadummaa keenyatti quufaa, birmadummaa keenyatti satisfaakshinii argachaa, si galateeffachaa jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Dubbiin kun jireenya keenya keessatti ijaa godhatu. Warri dubbii kee nu keessaa haatan akkuma kana xobbee fi yaa Waaqayyo daa'immaniin nu burjaajessu waan ati nuun kennin akka ati waan nuun kennitutti, waan ati nuun hin jenne akka waan ati nuun jettutti, hubannoo malee nu gidduu deddeebi'uudhaan miira isaaniitiin yaa Waaqayyo nutti lallabu, nutti raaju, nutti faarfachuudhaan, nu barsiisuudhaan, nu jeeqaa warri turan bukkeetti nuuf haa godhan. Hariiroon nu ibsi gidduu jiru maqaa kee maqaa Yesuusiin kan cime haa ta'u. Sirraa hubachuu, sirraa barachuu nu dandeessisi. Ija keenya bari, gurra keenya bari, yaada garaa keenyaa maqaa Yesuusiin dhuunfadhu. Bara jiraannu hundumaatti jireenya keenya irratti ulfina argatu. Ayyaanni kee jireenya keenya irraa hin fo'amin. Dachaadhaan jireenya keenya eebbisi. Waan nu tajaajilteef galatoomi. Dubbiin kun jireenya keenya irratti ijaa godhatu. Maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuusiin. Ameen.